Buruukeen Aayimii dursee mana isaanii Finfinnee keessatti argamee sapiraayisii ishii goonaan ishiin naasuu maal hojii dhuftee maal hojjechaa jirtu yoo jettu dubbatti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo Yuutiif marti keessan sinin jechaa egaa guyyaa kaleessaa jechuudha Aayimii fi Buruukee maal keessa akka turanii argitaniitu turtan jechuudha. Gaashiyyeenis suusaadhaatti yaadaa hin gaabbitu jechaanidha kan turanii. Aayimiin immoo simmeetaawwi taatee shamarres mitiiree gaayii hiriyaasaa wajjinidhaanii gara Finfinnee yeroo deemtutti inni immoo Aayimiin deemaa jirti dursiitii dhaqii jedheeni jechuudha. Innis mana keessatti heegee jechuudha. Sana dura garuu ani fi Aayimii waan baay'ee waliin dabarsinee Aayimiin nama baay'eedhaa fi dubartii barsiisuu dandeessuudha. Waan baay'ee darbineerraa waan baay'ee keessaa ceeneetoo dhufnee gargaarsa waaqayyootiin ammas immoo namoonni baay'een anaa fi Aayimii gargar nu baasuudhaaf shoora guddaadha kan taphachaa jiranii. Dhiphina keessa kan ani ture ayyuun illee amma baddeetoo jirti. Egaa nagaan keenya immoo akkanumatti itti haafufu jedheetu jira jechuudha. Egaa dhugaa dhagaa sanis waliidhaan jiraachuudhaaf jireenya hedduu eegalanii iddoo tokkotti erga galaniidhanii kan ishiin ba'aa kana hundumayyuu baattee dhuftee jechuudha. Jaalala bareedaa kan ishiin busheessite jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaayii akka Buruukeen jedhutti jechuudha. Gaashiyyee fana waan baay'ee haasofne of duuba deebi'ii dhiisinaan jedhanii achumaanis immoo itti yaadee bakka yeroo duraatiif garuu yaada lamatu keessa koo jira ture. Maalii hin dhiistu naan jechaa ture keessi koodhaayii amma immoo akkasittiidhaan ta'uun qabu jedhee gaabbee deebi'eetu dhufeetu jira jedhe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkodhaan jechuudha nama gaddisiisa yeroo gargaree bahanii. Haa ta'u malee gaa'ii dhuftee jechuudha. Yeroo isheen dhuftee maal hojjechaa jirtaa ani nama sittiin fakkaadhu naan taphachuu barbaadde amma nan uffata kiyyaa baafadhee qullaa deemuutti na heddaadha hin fakkeessin ani si faanayyuu jiraachuun barbaadu bakka heesoo jechaa jettu jechuudha. Kaleessa maal ta'aa turte si yaadachiisuu jetteen jechuudha. Innis immoo jedhii waan dubbachuu barbaaddu waan haasa'uu qabdu haasa'i jechaanidha jechuudha kan inni ture jechuudha. Ishiin garuu yeroo sanaaf fooqii baatee jechuudha duukaa bahanii jechuudha. Yeroo kanatti qumsaaxinii keessaa akka isheen hojjuu ishii hin fudhannee taasisanii haasawaa tasgabbaa'aati jechaa ture jechuudha. Gaaffiis jechuudha yeroo kanatti fuuteen deemtee ni girrigirri ceqeceqeen uumame jechuudha. Achi baasee gadi buusee jechuudha. Taa'itii haasa'ii nyaata nyaadhu boqodhuu daandirraa dhuftee hin dadhabduu jechaanidha jechuudha kan inni ture. Saatii kanaanis eessaan deemta innaan baheenanii ruumii yookiin immoo hoteelaa kireeffadhee bulee ganamadhaan deemaa. Humtuu keessan iyyuu naaf hin baattan carqii koo ani konkolaataan awwaama jettee jechuudha. Sana irratti jechuudha gaayii gara daqiiqaa 45 natti fakkaate kan isaan haasawaa turanii jalqaba kaasee akka dhumaatti garuu dhaggeeffadheera waan baay'eedha jechuudha. Gaattirittirii dhumadhaa ishiin hin fedhuudha hin barbaaduudha jetti innaan si kadhadhu akkasittiidhaanii maaliif jennaanii innuma kan keetii bichaa sitti dhagahamaa natti hin dhagahamu jennaanii balleessaa kan balleessaa ture hanadha miti eeshi bakka haa ta'u balleessee akka barbaade godhe jechaanidha kan isheen turte jechuudha. Ol galchii humna kootii ollatti ta'eera jechaanii ture jechuudha. Ishiin garuu qulfii bichaa natti kennaa heesumayyuu hin galu waan manaa sa'uu siin qabu midhaan isin nyaadhu bishaan isin dhuguu akkasumas immoo riikoordii hojjechuu keedhaaf baay'ee bareedaa ta'eera kanii ishiin jetteen jechuudha. Gaayii hundumayyuu dhiisee inni ishii gammachiisee waliin haasawanii yaada walii hubachiisanii iddootti deebi'uudha jechuudha. Burummoo jechuudha bakka haraaramneerra jedhanii seenaa isaanii jechuudha isa dabarsanii haasawaa akka dhufanii abdii guddaa qabna jechuudha. Gaayii
dhumarratti kutaa wayii galteetoo jirti jechuudha. Fitseen galcheetoo jira tasgabbeessuudhaafi maaliifsoo mana keessan qabdanuu kutaan keessan addadha maal hojii ala baatee bultasiin jenna. Abbaan kiyyas na eega jettee jirti jechuudha gaa'ii. Haa ta'uyyuu malee gooftaan kun walitti sinaa deebisuu adda isin hin baasinii nagaan buusii hayyimii siin jechuu jaalanna. Durayyuu hubachuu fi diddeegaa shamarreedhas waan taateefi waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu wal hubachuu, wal amanuu, wal dhaggeeffachuun dirqama ta'a yeroo jaarraa 21ffaa kana keessatti isiniin jenna. Inni biraa immoo jechuudha. Ganni eessumaa Ruutaa kan taate Ruutaa bira akka turte Ruutaa gorsaa akka turte akkasumallee Abrahaamiin illee asoofsiisaa akka turte argitaniittu tokko isaanii viidiyoodhaan asoofsiisaa akka turte jechuudha. Abeel Fa'iisi Buruqee heeyyuu fa'ii jechuudha. Ani maaliyyuu haa ta'u Ruutaa fi Abrahaamii akka adda ba'an fedha keenya miti. Ruutaanis gaala biraa dhaabbattee nama biraarraa akka dhala godhattu, Abrahaamis Ermeellaa fuudhee Ermeellaarraa akka dhala godhatu fedhii keenya hin turre. Maaliif immoo deebitee galte immoo warri naan jettanis ni jirtu. Homaa gochuu hin danda'u. Ani gorsuudhaan kan na biraa barbaachisu malee lapheen isaanii immoo wal barbaada. Abrahaam akkanatti haasofsiisaa turetti jaalaluma ibsaa. Ruutaan illee akkasumadha. Kanaafiyyuu Ruutaan amma wanti ishiin gochuu qabdu manuma keessatti kutaa tokko kennuufidha kan ishiin qabaattu. Yoo akkas ta'e jaalala mucaatiidhaan jedhee wanti hundumtiyyuu gara nagaatti, gara jaalalaatti, gara tokkummaatti in jijjiirama wanta ta'eef kutaa tokko akka kennituufi maatii faanallee haasawaatoo jirra wanta ta'eef kan ishiin jetteetoo jirtu jechuudha. Inni kun baay'ee bareeda ture jechuudha. Utumayyuu durayyuu gaafuma handi jettee gara Finfinneetti dhufte yoo caal jettee kottu mi'a kee fudhadhuuti ba'i jechuu ni baatte. Ruutaan kunis jechuudha oduu namaa sin dhageessi lachan isaanii jechuudha oduu namaati. Kan mana isaanii akka dhaban isaan taasise jechuudha. Too jalqabaa Kaalebii gaafa Ermeellaatu warqii bitee jedhee dhufee Ruutaatti odeessu. Ruutaanii isheettee fudhachuu baatteetti ta'ee yeroo sanayyuu nagaan hin bu'a ture. Mana tokkotti Abrahaam Fa'ii fi Ruutaan iddoo tokkotti hin deebi'u turanii. Oduu namaati. Oduun namaa immoo mana namaa hin dhaabu. Kanaa booddee isinii daa'ima miti gara nama guddaatti deemaatoo jirtu. Ermeellaan immoo jireenya isaanii keessaa ba'i. Fuulli kee yeroo otoo isaan nagaadhaan jaalalaan waliin taphachaatoo jiranii ati dhuftee gidduu galtee fuula kee akkasitti walitti guduunfite maal si godha? Maaliif iyyaanne? Jireenya ishii keessaa maaliif hin baane? Kanaafiyyuu nuti immoo marii keenyaadhaan mucaa Abrahaam akka fudhatu taasisne. Yoo inni mucaa koo jedhee ishiinis immoo mucaa koo jettee gara walitti wal arganii wal bira dhaqaniiru ta'ee sana keessaa jaalala isaanii deebisuu hin danda'u, tokkoomuu hin danda'u jenneetumayi caalli jenneetoo dhiifne. Garuu immoo gidduudhaan dhufaniitoo akkas gochaatoo jiru. Ruutaan immoo garaatti baatti jedhee kiyyaan asii wakabaadha kan inni jiru. Dubartiin tokko deessee ji'a 3tti maalsaat ulfoofti? Eenyuufis ulfoofte? Yeroo miidiyaan qas jechuu barbaade yookiin immoo qorruu barbaade immoo oduu biraa odeessitanii ho'isuu barbaaddu. Jireenya isaanii keessaa yoo baatan hojii mataa keessanii yoo hojjettanii maal qabaadha kanii ishiin jechaatoo turte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaafi ati nama addaati Ruutaa kan nuti sitti dubbannuu fi akkasumallee Abrahaamilleeti. Nuti wanti baay'een uumameetoo ture osoo gaa'ela Ruutaa adda baasuu barbaanne irra ta'ee dura tureeyyuu akka wanti baay'een ta'etti. Garuu immoo fedhii keenya miti, hawwii keenya miti matumayyuu. Abrahaamis gara mataa keetii gara yaada keetiitti deebi'iiti Ermeellaadhaan isa naan jette sana itti himi. Moo isa waan ati natti himne alatu wanta jirutu jira. Waan hundumayyuu nama gaahila keetii yookiin immoo haadha manaa keessiif hin caaltu. Akkamittiidhaanis immoo yeroo sanatti Ruutaadhaan of biraa baasta. Innaa ishiinis biraa baatuyyuu homaa sitti hin fakkaanne.
Ermeellaan immoo isaa ati maal waliin hojjechaa turtanii jettee isa gaafattu maal si rakkise si galchaa wayii haadha manaa isaatiidha haadha mucaa isaatiidha jettee jechuudha. Abeeliinis asiif achi hin kaatiin Buruukii ofitti deebi'eera suuta jedheera atis ofitti deebi'ii tasgabbaa'i yoo isinii danda'amaa ta'e walitti isaan fiduu isaan gammachiisuu yaada. Ruuttaanis immoo hubannaa fi ogummaa qabaadhu akkamitti dhaanii akka abbaa manaa ofii qabatanii ofitti firoomsanii qabatanii waliidhaan jiraatanii beekuudha kanatti qabdu isa ta'aa ture hunduma isaayyuu dhiisii. Namoonni waa'ee keessaniidhaaf kallattiilee garaagaraadhaan nu bilbiluu akkamittidhaan iyyuu deebitee galteeyyuu naan jechaa jiru. Isa kanaafiyyuu immoo si'iif dhiiseera ati hubattuudha ati dandeessuudha. Kan immoo mucaan akka inni achitti fudhatu immoo taasifne yoo inni mana dhufeera ta'ee rakkoo biraatu uumama jenneetu kan achi geessine jedhaniitoo jiru jechuudha. Walii galtee isaaniitiidhaan tokkummaa isaaniitiidhaan jechuudha. Kanii egaa Abiraam mucaa fudhateetoo jiru akka ganniin jettee jirtutti jechuudha. Sababa mucaa kanaatiidhaan wal arganii waliin haasawanii walitti akka deebi'aniifidha jechuudha. Wanti hundumtinuu kanaa saameetoo jiru hordoftoota isiniin jecha jaaladha. Nuti garuu maaliif daa'imni kuni haala kanaadhaan itti kenname jennee jechuudha. Gaayii yeroo inni butee ba'uusii humna ishiitiif olidha jenneeti jechuudha. Garuu humna ishii ol osoo hin taane yaadumatu keessa jira ture jechuudha. Ganniin illee kinoo kaleessan deebi'ee galee jettee viidiyoon immoo kan tuttureetu gagallakkifamaa ta'u jira isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan koo sinaa eebbisu isa kanadha eebbifamaa shaaloo nagaan abbaa koo isiniif haa baay'atu.